Ashama harka fuunee maatii keenyaa nageenya maqeessiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa jirtanii nuti nagaa keenyaa galanni waaqafaa ta'u asin nu ga'e kan boruusisatu beeka sinoo nagaa jirtanii akkamii bakka jirtanti nageenyi keenya sinaa qaqqabu kan biyya keessas biyya ambaas jirtan ta'e nagaa keenya sinaa qaqqabu siniin jenna nuti jirraa galata waaqaa sinis immoo nagaa akka taatan abdii qabnaa siniin jira har'as immoo viidiyoo biraatiin walitti deemee jirra. Egaa har'a maali watan har'a guyyaa sanbataa garuu viidiyoo guyyaa kasini isa beenu beeku guyyaa sanbata jechuudha har'a guyyaa eebbatu jira jechuudha baay'ee jira eebbiarra warri keejiitillee eebbifama warri yuunivarsiitiin eebbifama kolleejiin eebbisaama jechuudha isaanii waan ta'eef kaardillee silaarra fo'ama na anas immoo tamarii waan ta'eef har'a kaardii fudhachuu deemuunidha. Kaardii sanii salaasarra namaa kennuu mitire kanaaf amma kaardii fudhachuu deemuunidha. Tamarii waan ta'eef kan beektanii kanaafan kaasuun hin jiru jechuudha. Kaasuunis eebba qaba. Inni immoo hojii biraatti irratti hojiin isaanii warri beektan gaachana sirnaa warra kaasuun isaa keessa jira. Eebba qabu jechuudha irraa eebbifamu isaanillee. Inni garuu boodatti nufa ani immoo eebbatiyyee deema har'a hojiin turre jechuudha. Kanaaf har'a maaliif qabadhee sinuufee amma ganama jechuudha sa'a tokko reef ta'uudha. Ganama ka'eetu amma mataa kee hojjettee maaf hin deemne kophaa kiyyees ta'u jechuudha. Kakaasuun osoo hojii jiraatee na hojjeta kophaa kiyyees ta'u xiqqoo mataan itti tadhee deema jedheetanii egaa hojiin oolmaa guyyaa har'a ani hojiin haa ta'u siniin jira mataa kiyyaa. Amma fileetaan dhufee jechuudha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf mataa mana gurbeetitti deemee hojjisiisa gisee baay'ee mataan hojjedha. Kanaaf garuu fileetaan jira. Mataa filuus hin jaaladhu. Mana koo keessaan izim jedhee turan hiikee walitti uffii malee achuu fi filuu hin jaaladhu baay'ee. Mataan immoo filamin yoo naaf hin tolu. Kanaaf amma kalee miicechuudha. Kalee miicetanii ala maaliif xiqqoo shabshabin gadi hin goone jedheetan yookiin ayyisamoo yookiin ammoo tokkosuu jechuudha. Baalastara ani malumatti jechuudha. Faduu sugurbeetii deemee inni tokkoffachuu mataa dhugaa dubbachuudhaaf hin jaaladhu maaliif taaskii jala taa'uu san na jibbisiisa jechuudha. Sa'aatii daqiiqaa mataa keellee baay'ee miti waan ta'eef daqiiqaa afurtama akkas nama ta'e sana fakkaate. Kanaaf maaf ammanatti hin hojjennee kan jedhu yaadni naa dhufee ganaa sugurbeetii deemurra manatti xiqqeesse fuudhee jechuudha. Baalastiraa warra qabaattan hin hojjetattu immoo nan qabu waan ta'eef isumaanan manattan hojjedha jedheetanii. Baalastiraa keellee nuti egaa ani dhugaa dubbachuudhaaf harka nama kubsa baay'ee yoonnoo jechuun jaalladhu garuu guddaan miti harka nama kubsa jechuudha baay'ee tokkosuu jaalladhu. Namni onaa tokkose malee innaa kana fakkaataa siniin jira anis eebba kottaa siniin jira hundumtuu iyyuu. Egaa wajjin laalla amma dhugaa baay'eedhas nama jira nama qannaasisa. Jechuudha amma namni gaawwan uffatee hawaa qabatee deemanillee osoo akkas ta'e nama baay'eetu jira. Ani dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko hin jaalladhe jechuudha warriqaati. Akkasuma immoo irraa eebbifamuunidha. Egaa wannan ittiin eebbifamu mullee immoo hin argitanii. Mataa kan hojjisiise uffadheetu jechuudha. Kaasuunis eebba qaba. Guyyaa tokko illee nu jalaa oole malee. Innaa kana siniin jira maatii keenya. Kanaaf egaa kana fakkaata dhugaan ofii tokkoffachuu baay'ee hin jaalladhu. Namni naa tokko seenaa wayi nan da'a barki kee osoo na da'afa.
of gube. Kana egaa xiqqoo qibaatii itti godhaa. Qibaatiin itti godhullee maal seetanii kana jechuudha. Oveera garuu maqaan isaa oveeraa siin qabaa makaadha. Baay'ee tokko shaggaadha jechuudha mataa dhugaa dubbachuudhaaf. Ani erga fayyadamuu qabee tutture mataa keessattuu nama mataa yabbuu qabu. Ani garuu mataa kee yabbuu miti appiidha. Garuu nama mataa yabbuu qabu hin abbisa. Gin warri yabbuu appii qaban immoo baay'ee laa'annoo jira. Kan daawutaa jedhama. Kan daawutaan bitanii jira. Raammoo kun fakkii kana jechuudha. Fakkii kana raammoo kan daawutaa jechuun anis marraa ta'ee hin beeku garuu oomishan ta'ee hin beeku kan daawutaa jettee bitan. Jenni bitu jechuudha. Faarmaasirraa bitama. Dawaa keessas hin bitama. Namni bakka barbaade bitan. Ani garuu faarmaasirraa hin bite. Kan daawutaa jedhee jechuudha. Baay'ee tokko gaarii mataa silisilis godha bakka. Mataan akka hin jeccamne si godha keessattuu namaa godha. Oroonni fayyadamaa gaarii asiniin jira. Egaa kana fakkaataa qibaatiiwwan baay'ee jira jechuun ani garuu kan ofii kee fayyadamu shaggaadha mataa haphisa malee xiqqoo rakkoon isaa gaarii dha baay'ee tokko shaggaadha asiniin jira maatii keenya. Egaa irra mirgaata wajjin ollaa siniin jira baay'eetu jira rakkee jiniin jira warri kanarra neeffifamne jiraayyuu yoo naa malee kanaafuu wajjin haa oollu. Egaa oolmaa guyyaarraa wajjin oollaa siniin jira amma mataa koo hojjetadhee ta'a walitti deebinaa akkasitti nagaanaa ta'a. Kinoo deemaa jirra. Eebba kana fakkaata kinoo deemaa jirra. Sixootaanis as keessa jira. Sixootaan eebba jechuudha. Kanaaf rooba immoo xilaa qabannee deemaa irra kan rooba baay'ee tokko rooba iddoo taaskii gahaa jirra. Kanaaf kottaa haa deemnu wajjin isiniin jenna. Rooba baay'ee tokko rooba. Roobni kaameraa maali bakka Kinoo iddoo manaa geenye jirra. Manni kana jechuudha. Iddoo mana mirgaataa geenye jirra. Amma seenuu fi kottaa isiniin jenna.